Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu Grade 12 Mathematicsii Unit 4 Introduction to Linear Programming kan jedhu paartii sadaffaa kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Paartii kana keessatti immoo Maximum and Minimum Value kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Amma xumuraatti nu wajjin ta'an affeerraa keenya kallattiimaan gara barnoota keenyaatti kan dabarru ta'a. Utuu gara Maximumii fi Minimum Value hojjechuutti hin darbinii terminoloojii as keessatti argamu yookiin jechoota ijoo ta'anii kan as keessatti argamu tokko tokkotu wajjin ilaalla. Inni jalqabaa objective faction. Objective faction jechuun fakshinii kan maximumii yookiin minimumii goonu jechuudha. Kanas kan ittiin bakka buufnu z is equals to ax plus by jennee bakka buufnu jechuudha. Kuni maal ta'a maximize goona yookiin minimize goona jechuudha. Kanaan objective faction jenna. Objective faction kana immoo kan nuti irraa argannu gatii x keenyaaf gatii y keenyaa kan nuti irraa argannu linear constraint jennee waamna. Linear constraint keessaa gatii x fi gatii y erga argannee booddee gatii x fi gatii y keenyaa finnee kana keessa buusna. Kana booddee tokkoon minimize ta'a, tokkoon maximize ta'a jechuudha. Objective faction keenya jechuudha. Kanaaf linear constraint keenya immoo constraint jettu kuni akkuma yeroo darbe isinii kaasee maal jechuudha? Daangaa wanta tokko kan agarsiistu jechuudha. Fakkeenyaaf yookiin wanta daangaa qabu tokko kan agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf akkamittiin bakka buufnaa kitaaba keessan irraa ax plus by less than or equal to 0 akkasumas ax plus by greater than or equal to 0 inni jennee kuni mallattoo inequality sababii of keessaa qabanii fi daangaa nutti agarsiisu jechuudha. Wanti kuni less thanidha. Greater than ta'uu danda'u. Inni kun immoo greater than 0dha. Less than 0 ta'uu danda'u jechuudha. Daangaa qabaa jechuudha. Kanaan linear constraint jennee kan nuti waamnudha. Inni kan biraan optimization problemidha. Optimization problem jechuun immoo problem which seeks to maximize or minimize a linear function subject to constraint. Optimization problem kan nuti jennu siistamiidha yookiin tooftaa teeknikii nuti ittiin objective function tokko maximize yookiin minimize ittiin goonuuni optimization problem jennee waamna. Optimization problem kun immoo linear programming problem of keessatti kan qabatudha jechuudha. Isa kanas kan of keessatti qabatee jiru optimization problemidha. Linear programming problem finding the maximum and the minimum value of a given linear expression or objective function. Linear programming problem kan nuti jennu maximum fi minimum value objective function tokko barbaadudha. Kanas akkuma nama isin kaasee ture linear constraint irratti subjectii ta'aniiti jechuudha kan nuti barbaadu. Kanaan linear programming problem jennee waamna. Inni kan biraan feasible regionidha. Feasible region immoo all point in the xy plane that satisfies our constraint. Feasible region kan nuti jennu maal jechuudha? Pointii xy plane irratti argamu hundumasaa. Kunis immoo kan constraint keenya nu mirkaneessu. Daangaa inni kaa'e keessatti kan hin dabarre feasible region jennee waamna jechuudha. Feasible point jechuun immoo any point in the feasible region. Kana jechuun feasible point jechuun immoo pointii eessa keessatti argamudha? Feasible region keessatti argamudha. Feasible solution kan nuti jennu are point within and on the boundary of feasible region. Inni kun immoo kan adda godhu feasible solution kan adda godhu boundary feasible region keenyaa irratti argamudha. Inni kan biraan optimum yookiin feasible solution kan jennudha. Feasible solution fi isa kanaa fi isa kana kan adda godhu maalidha? Bakka inni itti maximumii fi minimumii ta'udha. Optimum solution keenya. Isa kanaani bakka inni itti maximumii fi minimumii ta'udha. Inni kun garuu feasible solution inni kuni pointii hundumaati. Boundary irra kan jiran kan of keessatti qabatudha jechuudha. Garaagarummaa isaanii kana. Kana kitaaba keessan irraa bal'inaanii definition isaa sirriitti hubadhaa. Kuni gaaffii bifa teooriitiin dhufuu wanta danda'u jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu step to solve a linear programming problem. Tooftaa yookiin steppii nuti irratti hundoofnee linear programming tokko solve ittiin goonu tokko tokko wajjin ilaalla. Inni jalqabaa draw the graph of the feasible region. Feasible region tokkoo fi graafii draw gochuudha.
lamaffaarratti determine the vertex only in the feasible region. Maaliif determine goona? Feasible region qofaaftu vertex determine goona. Vertex jechuun corner point dha. Corner point immoo yeroo darbee isinii kaasuu yaaleera. Ammas example tokko wajjin waan hojjennuuf bal'inaan isinii gala jechuudha. Inni sadaffaan step sadaffaan nuti hordofuu qabnu evaluate the objective function at each vertex. Vertex keenya erga sirraa determine goone vertex arganne kan ammoo objective function keessa tartiibaan gashuudhaani isa maximum dhufe maximum value jenna, isa minimum value dhufe immoo minimum value jennee itti baafna jechuudha. Haala kanaan jenna example wajjin ilaalu. Dursa garuu utuu example wajjin ilaalini maal wajjin ilaaluu qabna? Akkamittiin tu objective function tokkoo fi linear constraint tokko bifa wordiitiin haala kanaan kan kenname keessaa akkamittiin adda baafanna objective function fi linear constraint akkamittiin adda baasna wanta jedhu gabaabinaan isinitti agarsiisanii gara sanatti dabarra. Maal jedha? A furniture dealer deals only two items, table and chair. Table fi chair. Furniture tokko jira. Furniture kuni two item choosii godhee isarratti diilii godhe. Innis table fi chair dha. Gatii table keenya maaliin bakka buufannu? X dhaan bakka buusna. Gatii chair keenya immoo Y dhaan bakka buufna. He has bid 50,000 to invest and has storage space at most 60 pieces. Inni tootaalii birrii inni qabu birrii 50,000 kan inni irratti investii godhu jechuudha. Akkasumas storage inni qabu immoo storage 60 qofadha. At a table cost bir 2,500 and a chair bir 500. Akkasuma teebiliin tokko gatiin isaa birrii 2,500 kan cheerii tokko immoo birrii 500. He estimates that he can make a profit of bir 3,300 from the sale of one table and bir 100 from the sale of one chair. Teebilii tokko gurguree birrii 300 argata. Cheerii tokko gurguree birrii 100 argata. He wants to know how many table and the chair he should buy from available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys. Maalun jedhee namichi kuni teebilii kana biteetu teebilii fi cheerii kana bitee maal maximize gochuu barbaada? Total profit isaa yookiin bu'aa isaa guddifachuu barbaada. Amma maallu gaafate yoo meeqa biteetu namichi kuni bu'aa gaarii yookiin bu'aa guddaa argamsiifachuu danda'a. Asirraa wanti adda ta'e tokko jira. Inni jalqaba birrii 5,000 qaba. Birrii 50,000 qaba. Birriin isaa 50,000 waan ta'eef birrii inni baasuu danda'u yookiin gatii inni ittiin teebilii kana bituu danda'u birrii meeqa darbuun qabu? Birrii 50,000 kana darbuun qabu jechuudha. 50,000 fi isaa gadiin bituu danda'a. Inni kan biraan storage space isaati. Storage space isaa kan inni qabachuu danda'u teessuma 60 fi teessuma 60 teebilii 60 yookiin cheerii 60 yookiin immoo teebilii fi cheerii walitti dabalee 60 duwwaa qabachuu danda'a. Akkasumas teebilii tokko gurguree immoo birrii meeqa jechuudha kan inni argatu? Birrii meeqa? Birrii 300. Akkasumas cheerii tokko gurguree birrii 100 argata. Amma gaasitti birrii 5,000 kuni maal isaati? Daangaa isaati yookiin constraint tokkoffaadha. Storagein meeqa ta'uu qaba? 60 akkasumas 60 gadi ta'uu qaba. Kunis constraint kan biraadha yookiin daangaa limitation biraadha jechuudha. Kanaaf limitation lama qabna. Inni tokko 50,000dha, inni tokko immoo 60dha jechuudha. Kanaafi akkasittiin abaafanna. Akkasittiin abaafanna equation keenya haala kanaan abaafanna. Namichi kuni gatiin ittiin bitu yookiin gatiin teebilii tokko ittiin bitu birrii 2,500. Akkasumas amma inni bitu sababii beekneef x dhaan bakka buufna. Kun gatii cheerii teebilii keenyaati. Plus jennee gatii cheerii keenyaa immoo tokkoon isaa 500dha. Kana immoo y keenya. Y keenya immoo gatii maaliiti? Gatii cheerii keenyaati. Kanaaf kuni walitti daamee meeqaa gadi ta'uu qaba? 50,000 gadi ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas inni kan biraan constraint keenya kan biraan x plus y less than or equal to 16 ta'uu qaba. Kun eessarraa dhufe? Isa kanarraa dhufe jechuudha. 60 pc kan jedhu kanarraa dhufe.
Inni kan biraan x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Sababiin isaa maaliif akkas ta'a? Yeroo hundumaayyuu gatiin x keenyaaf gatii y keenyaa kan teebiliitiif kan cheerii sababii bakka bu'uutiif negatiivii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kuni constraintii keenya haala kanaan baafanna. Inni kan biraan maal keenya? Objective function keenya. Objective function keenya immoo kan maximize ta'u yookiin kan minimize ta'u jennee haasofnee ture. Inni kunis kan maximize ta'aa jiru jechuun immoo total profit. Total profit kun immoo akkamittiin barreeffama? Teebilii tokko irraa meeqa argata? Birrii 300. Kanaaf 300 x plus cheerii tokko irraa immoo birrii 100 argata. 100 y is equals to z jenna jechuudha. Kun maal keenya? Objective function keenya jechuudha. Haala kanaan objective function fi constraint keenya baafachuu dandeenya. Erga akkasitiin baafannee booddee gara fakkeenya kana solvii gochuutti dabarra jechuudha. Steepii isa kana tokkoffaa irratti, lammaffaa irratti, sadaffaa irratti, afuraffaa irratti kan jenne kanatu tokko tokkoon wajjiniin ilaalla jechuudha. Kanaaf asitti salphisuu dandeenya. Kana 500 jenna irree, asiinis 500 jenna irree, gara kanas 500 jenna irree, kun lamaan kanaan baddii, akkasuma kunasii kanaan bada, kunasii kanaan bada, meeqa arganna kanarraa? 5x plus y less than or equal to 100. Akkasuma x plus y less than or equal to 60, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Kuni constraint keenya jechuudha. Constraint keenya erga akkasitiin argannee booddee gara duubaatti dabarsinee tokko tokkoon solvii goona. Kana gaafa solvii goonu asitti barreeffannu equationicha 5x plus y less than or equal to 100, x plus y less than or equal to 16, akkasuma x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Z keenya immoo z is equals to 300 x plus 100 y kana qabna jechuudha. Erga kana qabaannee isteeppii kanaan dura wajjin ilaallee giraafii kaasuudhaaf yookiin feasible regionii kaasuudhaaf maal gochuu qabna jennee isteeppii tokkoffaa irratti inequality gara equality jijjiiruu qabna jenne. Kanaaf y is equals to 100 minus 5x goona. Isteeppii lammaffaa irratti yookiin isa kanaan isheen hojjenne y is equals to 16 minus x goona. Itti fufnee x is equals to 0, y is equals to 0. Isteeppii lammaffaanii maal gochuudha? X interceptiif y interceptii barbaada. Warreen kun baay'ee sababii ta'anii fi maal goona? Teebilii kaafanna. Teebilii haala kanaan erga kaafannee booddee teebilii kana keessatti haala kanaan taphatanna. Kana booddee tokko akkasitiin jira. Warreen kaan immoo akkasitiin jira. Faakshinii isa jalqabaa kanaa fi A jennee yoo bakka buufne, isa lammaffaa kanaan B jennee bakka buufne. Asitti A jennu, asitti immoo B jennu. Kuni Y interceptii jenna bakka bu'e, kun immoo asii X interceptii bakka bu'a. Kana booddee Y interceptii kan faakshinii A dhaaf barbaaduudhaaf iddoo X kana 0 buufna. Gaafa iddoo X kana 0 buufnu paartiin kun 0 ta'a. Meeqa ta'a kuni? 0,100 argattu. Akkasuma x interceptii hin barbaaddu jennee ta'e x interceptii gaafa barbaadanii iddoo y kana 0 bakka buusudha. Kanarraa ka'uudhaan meeqa argattu? 100 minus is equals to minus 5x. Asirraa minus 5 minus 5 lama waliin baddii x keessan 20 ta'a jechuudha. Kana booddee 20,0 itti fuftanii b irratti immoo kan faakshinii b isa kana gaafa hojjettanii y interceptiin isaa maal ta'a? Iddoo kana 0 bakka buusudha. Kana booddee 0,16 argattu. X interceptii isaa gaafa barbaadan iddoo kana 0 bakka buusudha. Kanas immoo meeqa argattu? 16,0 argattu jechuudha. Erga akkasitiin argattanii booddee laayinii kamiin fayyadamatanii of gaafachuudha. Laayinii nuti fayyadamnu less than or equal to mallattoo wal qixaasaa gidduu qabaniif lamman isaaniiyyuu maal fayyadamna? Solid line fayyadamna. Akkasuma immoo kan nuti sheedii goonuu fi
lamman isaaniitiif iyyuu eessadha below the side dha jechuudha yookiin saayidii kana gara jallaa isaatti kan nuti dhufnu. Erga hunduma isaa akkasitiin kaafatanii booddee gara maalitti dabartu diroo gochuutti dabartu jechuudha. Kun x axisii kun immoo y axisii. Kana booddee y interceptii keessanii fi jalqaba gaafa kaastan 0,100 dha. Iddoon kun 100 gootanii yoo fudhattanii kan biraan immoo x interceptiin keenya 20,0 dha. 20 keessan immoo iddootti kana ta'u 20. Kana booddee kan b bukkee dhuftu b immoo 0,60 dha. 0,60 immoo iddootti kana innati akkasuma inni kan biraan immoo 16,0 innate 16 immoo iddoo kana innate kana lamman isaanii sararaan wal qabsiisuudha jechuudha. Kana sararaan gaafa wal qabsiistanii haala kanaa wal qabsiistu. Isa jalqabaati kun isa jalqabaati. Isa jalqabaa kana kan a ti kan a kun immoo maal ta'a y is equals to 100 minus 5x dha. Kana qaba. Itti aansitanii isa kana lamman wal qabsiisuudha haala kanaan jechuudha. Kana gaafa wal qabsiistanii inni kun immoo maal bakka bu'aa y is equals to 16 minus x bakka bu'aa jechuudha. Kana booddee kan isin diroo gootanii fi lower side dha. Lamman isaaniitiif iyyuu lower side dha. Haala kanaan isa kanaaf gaafa diroo goonu yookiin sheedii gaafa goonu lower side isaati jechuudha. Isa kanaafis gaafa diroo gootan lower side isaa sheedii gootan. Kanarraa ka'uudhaan maal argattu ammasitti bakka isaan itti intersektii wal godhan argattu. Inni kan biraan warreen kanaaf x greater than 0 y greater than 0. X keenya greater than 0 jechuun kanaas jechuudha. Paartii kanaas. Akkasuma y keenya greater than 0 jechuun immoo paartii kanaa oliiti jechuudha. Kanaaf bakki isaan itti wal tuqanii jiranii paartii kamidha? Paartii kanaa jechuudha. Paartii kana. Paartiin kun bakka sadan isaaniitti waliin qabanidha jechuudha. Paartiin kun bakka sadan isaaniitti waliin qabanidha. Kanaaf erga paartii kana akkasitiin adda baafannee booddee maal barbaanna isteeppii lammaffaa irratti isteeppii tokkoffaa amma ammaatti xumurreerra jechuudha. Isteeppii lammaffaanii maal barbaadu? Determine the vertex only in the feasible region. Feasible regionii keessa qofatti maal barbaadudha? Vertexii keenya barbaadudha. Vertexii keenya argachuudhaaf dura vertexiin bakka isheen jirtu beekuu qabna. Inni tokkoffaa vertexiin keenya corner pointidha. Corner pointii jechuun tokko isa kana ta'a, tokko iddoo kana ta'a, tokko as ta'a, akkasumas tokko immoo iddootti kana ta'a jechuudha. Kana booddee iddootti kana, iddoo kanaa fi iddoo kana erga argannee booddee pointiin kun 0,0 dha. 0,0. Akkasuma pointiin kun immoo iddootiin kun jechuudha. Meeqadha? 16 ifama. Kuni 0,60 dha. Pointiin kun jechuudha. Pointiin kun immoo 20,0 dha. 20,0. Pointiin hafee pointii isa kanadha. Pointii isa kana argachuudhaaf akkuma yeroo darbe isinii kaasee ture gatii waa isa kanaa fi gatii waa isa kana wal qixxeessitu jechuudha. Kanaaf maal arganna asirraa 100 minus 5x is equals to 16 minus 6. Asirraa meeqa argattu? Minus 4x is equals to minus 14. Over 4x over 4 over 4 minus idhaaf gaafartan x is equals to 10. Gatii x keessanii asitti meeqa argattaniittu? 10 argattaniittu. Garuu immoo gatii y keessanii hin arganne. Gatii y keenya argachuudhaaf immoo iddoo x kanatu meeqa buufna? Gatii 10 keenya isaa argannee kana buusa. Kana booddee 100 minus 5 times 10 is equals to 15. Kun gatii y keenyaati. Kana booddee iddoon kun 10,15 ta'a jechuudha. Iddoo kana 10,15 haala kanaan bakka buufna. Erga akkasitiin arganne booddee maal goona?
Step tanuun immoo evaluate the objective function at each vertex. Each vertex itti maal bakka buusudha? Objective function keenya buusudha. Kanas gaafa barbaadnu haala kanaan draw godhan. Kuni vertex keenya asii z keenya maal ta'a? 300 x plus 100 y qabna. Asirraa ka'uudhaan iddoo x keenya gaafa 0,0 bakka buufnu z keenya meeqa arganna? 0 arganna. Iddoo x 0 bakka buufne iddoo y gaafa 60 bakka buufnu z keenya meeqa ta'a? 6,000 ta'a. Iddoo x keenya 20 bakka buufne iddoo y keenya 0 yoo bakka buufne gatii z keenya kanas 6,000 arganna. Inni kan biraan isa kana immoo iddoo x keenya 10 bakka buufne iddoo y keenya immoo 50 yoo bakka buufne maal ta'a kuni? Z is equals to 8,000 jechuudha. As keessa maximum pointiin keenya gatiin z keenya bakka inni maximumii ta'e bakka kana jechuudha. Minimamiin keenya immoo bakka kana jechuudha. Kanaaf maximumii minimamii keenya haala salphaa kanaan beekuu dandeenye jirra jechuudha. Akkasittiintu isteeppii kana hundumaa keessa dabartanii maximumii fi minimum value keessan argattu. Baay'ee salphaadha, baay'ee kan hojjetamudha jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu consider kun exercise kitaaba keessan irra jirudha. Isinii gaaffii tokkoffaa ni hojjettu, gaaffii mammaa kana fakkaata ofii keessanii solvii godhu jechuudha. Ani immoo bifa gabaabaa ta'een gaaffii lammaffaa isiniif solvii godha. Na waliin tura. Maal jedha gaaffichi? Consider ice cream manufacturing company that produce only 2 types of ice cream and B. Both the ice cream require milk and ice cream only. To manufacture each unit of A and B, the following quantity are required. Ice cream tokko manufacturing gochuu barbaade kaampaaniin tokko. Kaampaanichi immoo ice cream A dhaa fi B dha kan inni produce gochuu barbaade yookiin manufacture gochuu barbaade. Anis Bnis yookiin ice cream A fi ice cream B ni maal barbaadu? Milkii fi kireemii barbaadu. A tokko manufacturing gochuudhaa fi akkasumas B manufacturing gochuudhaa fi quantity armaan gadii of keessatti qabachuu qabu. Inni jalqabaa each unit of A tokko produce gochuudhaaf manufacture gochuudhaa fi milkii aannan unit tokkoo fi kireemii unit 3 barbaada. Each unit of B require 1 unit of milk and 2 unit of cream. The company kitchen has totally 5 units of milk and 12 units of cream. On each sale, the company make a profit of bir 6 per unit A sold, bir 5 per unit B sold. Now the company wishes to maximize this profit. How many units of A and B should it produce respectively? Maalum jedhee kaampaaniin kun tootaalitti kan inni qabu aannan 5 qaba, tootaalii isaa yuunitii 5 qaba, kireemii yuunitii 12 qaba. Kaampaaniin kun A al tokko yookiin ice creamii A al tokko kan gurguruuni yookiin tokko kan gurguruuni birrii 6 argata. B yoo gurgure birrii 5 argata. Amma gaanni maal maksimaayizii gochuu barbaade? Birrii isaa kana yookiin bu'aa isaa kana akkaataatti dabaluu barbaade. Kanaaf maalum jedhee yoo A amma produce godhe B amma produce godhe kaampaaniin kun profitii guddaa argachuu danda'a jedhe. Maal irratti hundaa'e? Constraintii kana irratti hundaa'e. Constraintii aannan 5 fi kireemii 12 qabu irratti hundaa'e yoo A meeqa produce godhee fi B meeqa produce godhetu profitiin isaa guddaa ta'uu danda'a jedhe. Kanaaf bifa salphaa tokkoon isinitti agarsiisa. Kana solvii gochuudhaaf teebilii kaafna. Haala kanaan jechuudha. Teebilii erga akkasitiin kaafattanii booddee ice cream A keessanii X-dhaan bakka buusaa. X-dhaan bakka buufnu
b immoo y'dhaan bakka buufa. Akkasuma immoo kun milkii keessanii, kun immoo kireemii keessanii, asii immoo piroofiitii isaati yookiin bu'aa isaati. Milkiin x'dhaaf yookiin eedhaaf barbaachisu 1 unit of milkiidha. Kanaaf 1dha. Kan y'dhaaf yookiin b'dhaaf barbaachisu milkiin 1dha. Kan kireemiin x'dhaaf barbaachisu 3, kireemiin y'dhaaf barbaachisu 2. Piroofiitiin x tokko irraa argamu 6, piroofiitiin y tokko irraa argamu 5. Kana booddee amma gaa maal jedhee konistiriyentii ta'uusaa kan nuti hubannu asirraa maalidha? Milkii 5 fi kireemii meeqa jira? 12 jira. Warreen kanaa ol ta'uu qaban jechuudha. Yookiin kanaa ol oomishuu hin danda'u. Kontentii isaa kanaa olitti darbee oomishuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi gaafa konistiriyentii keenya kana immoo gara equation'itti jijjiirru milkiin keenya kuni kan milkii qobaatti barreessina, kan kireemii qobaatti barreessina, kan piroofiitii qobaatti barreessina jechuudha. Kan milkii keenya gaafa barreessinu x plus y less than or equal to 5 ta'uu qaba. Maaliif x tokkuma barbaachisa, y dhaafis tokkuma barbaachisa. Kan kireemii gaafa barreessinu 3x plus 2y less than or equal to 12. X greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Kuni konistiriyentii keenya. Kan isa kanaa immoo 6x plus 5y is equals to z. Sababiin kana godheef immoo maaliif paartii kana kan maaksimaayizii ta'uu barbaadu. Kana jechuun kuni objective function keenya jechuudha. Kanaaf objective function keenya immoo haala kanaan barreeffama. Objective function fi konistiriyentii erga haala kanaan adda baafannee booddee gara paartii itti aanutti darbuudha. Paartii itti aanutti darbuudhaaf immoo wanta kana achi dabarfama. Bakka hin qabnu ishee haa ta'u. Isteeppii jalqabaa maal gochuudha? Isteeppii hunduma isaa isinii soolvii gootu jechuudha. Isteeppii hunduma isaa ofii keessanii soolvii gootu. Garuu ani isteeppii kamirraan ka'a? Isteeppii intersekshinii isaanii yookiin x interceptii y interceptii baasan irraan ka'a jechuudha. Haala kanaan isa kanaan a yoon jedhee isa kanaan b dha yoon jedhee a dhaa fi kun immoo b dhaa fi kuni y interceptiidha, kun immoo x interceptiidha. Y interceptii a dhaaf yoon barbaade meeqan argadhaa? 0,5. X interceptii yoon barbaade 5,0. B dhaaf immoo isa kanaaf immoo yoon barbaade 0,6 akkasuma isa kanaaf immoo yoon barbaade meeqan argadhaa? 4,0 kanan argadha jechuudha. Kanan qaba. Kana gara maalitti deebisuudha? Gara paaragiraafiitti deebisuudha jechuudha. Paaragiraafii haala kanaan paaragiraafii kaasuudha. Paaragiraafii. Kun y aksisiidha, kun x aksisiidha. Kana booddee isa kana iddoon kun 5, asii x interceptiin keenya iddoon kun 5. Inni kun 0,6 iddoo kana, asii 4,0 pointii kana jechuudha. Kana booddee kana gaafa wal qabsiisu iddoon kun 6dha. 6 eenyu wajjin wal qabata? 4 isa 0 wajjin wal qabata. 5 wajjin wal qabata. Haala kanaan kun. Inni kun immoo haala kanaan kun akkasitti wal qabata. Lamman isaanii kan nuti dura ogoonuu fi gara kamittidha? Leezaan sababii jedhuu fi gara gadiitti jechuudha. Lamman isaaniiti. Haala kanaan. Isa kanaanis haala kanaan. Kana booddee kan hafee x greater than 0, y greater than 0 kan jedhudha. X keenya greater than 0 gaafa ta'u paartii kanadha. Y keenya greater than 0 gaafa ta'u paartii kanadha. Kana booddee kan argames keessatti riijinii kana keessatti kan argame paartii kana jechuudha. Paartiin kuni intersection point isaaniiti.
Kanaafuu maal barbaadu? Pointii tokkoon isaanii asirra iddoo kana pointii kanarratti maal barbaadu? Vertexii barbaadu jechuudha. Vertexii keessan akkuma amma isinitti agarsiise haala kanaan diroo godhattu. Okay. Kan jalqaba itti fufnee pointiin kun 0,0 dha. Kanaaf 0,0 jenna jechuudha. Kan isa kanaati kun inni kun immoo meeqadha? Pointiin kun 5,0 dha. 5,0 akkasuma pointii kan biraan jira 4,0 4,0 asiin sitti daballu itti aansee pointii kana argachuuf immoo maal goona? Pointiin kunis jira. Pointiin kun immoo 5,0,0,5 inni dhuma pointii jarri kun lamaan irratti wal tuqanidha. Inni kunii fi inni kun jechuudha. Kan isaan irratti wal tuqanidha. Intersektii bakka isaan wal godhan. Kan ammoo akkuma sila isinii kaasee maalii wal qixxeessitu? Kana lamaan wal qixxeessitanii solvii gootu jechuudha. Kana gaafa wal qixxeessitan maal ta'a? Y keenya greater than or equal to less than or equal to 5 minus x ta'a. Akkasuma asirraa immoo y keenya less than or equal to 6 minus 3 over 2 x ta'a jechuudha. Jara kan lamaan wal qixxeessitu. Jara kan lamaan gaafa wal qixxeessinu maal ta'a? 5 minus x is equals to 6 minus 3 over 2 x. Gama lamaan isaa 2dhaan baay'isnu. Asiinis 2dhaan yoo baay'isne kanarraa maal arganna? 10 minus 2x is equals to 12 minus 3x. Kana booddee 2x 3x maal ta'a kuni? Asirraa meeqa argattu? X keessan gaafa hojjettan 2 argattu. Y keessan immoo gaafa hojjettan 4 argattu. Kana booddee 2,4 jettu jechuudha asitti. Kanaaf iddoo kana z dha. Iddoon kun immoo vertexii keenya. Z'n keenya immoo maal jennee? Z'n keenya 6x plus 5y jenna. Kana booddee iddoo z bakka buusudha jechuudha. Z is equals to as keessatti maal ta'a? Iddoo x 2, iddoo y 4, 20, iddoo 12 meeqa? 40 32 ta'a. Kun 32 ta'a. Z'n as keessatti 0 ta'a. As keessatti immoo z is equals to 13 ta'a. As keessatti immoo z is equals to 24 ta'a. Z is equals to 25 ta'a. Kanaaf intersection pointii 2,4 irratti yookiin vertexii 2,4 irratti maximumii keenya arganna jechuudha. Akkasuma minimumii kan nuti argannu 0,0 irratti minimumii arganna. Iddootti kanatti minimumii arganna. Pointii kanarratti immoo iddootti kanatti immoo maximumii arganna jechuudha. Haala kanaan solvii gootu jechuudha. Inni kan biraa mata dureen itti fufnee wajjin ilaallu further on a linear programming problem dha. As keessatti example waan ka'ee jira kitaaba keessanii wantoota kanatti dabarree adabarru. An optimization problem can have infinite solution. Optimization problemiin tokko maal qabaachuu danda'a? Deebii danuu qabaachuu danda'a. Akkasuma not all optimization problems have a solution. Akkasuma immoo optimizationiin hundumtiyyuu maal qabaachuu danda'u? Solutionii qabaachuu danda'u. Fakkeenya gabaabaa tokko isinii fudhadha. Z is equals to 2x plus 2y yenna ta'ee constraintiin nu kenname yookiin vertexiin nu kenname immoo haala kanaan jireenya ta'e 2,3 fi 3,3 akkasuma 3,2 kan nu kenname ta'e vertexii keenya
Kanaaf gaafa bakka zedii buufnu zediin as keessatti maal ta'a? Yoo kana bakka buustanii iddoo kana 2 bakka buustan iddoo kana immoo 3 yoo bakka buustanii meeqa argattu? 10 argattu. Isa kana keessatti immoo zedii keessan gaafa bakka buustan 15 argattu. Isa kana keessattis 10 argattu. Amma poointii kanaa fi poointii kana irratti maal ta'eera? Desemii ta'eera yookiin gatiin zedii keenya wal fakkaataa ta'eera. Kanaafi not all optimization problem have a solution kan nuti jennu kanaaf jechuudha. The same value bakka itti argachuu dandeenyu qabna. Kanaafi jechuudha. Inni itti aanu kitaaba keessan irra kan jiru example kanadha. Maal jedha? Find value of x and y with minimize the value of the objective function z is equal to 2x plus 4y. Subject to y greater than or equal to minus 1 over 2 x plus 5 nuun jedhee haala kanaan nu kennee jira. Kana hojjechuudhaafi steepii maslaa fayyadamtu. Jalqaba y is equal to minus 1 over 2 x plus 5 itti dhuftanii y is equal to minus 3 x plus 10 akkasuma y is equal to 0 x is equal to 0 kan jedhu kana fayyadamtu. Steepii lammaffaa irratti x interceptii fi y interceptii barbaadudha. X interceptii kana isa kana akkamittiin barbaadan isiniin jedhee haala kanaan inni kun haala kanaan jira. Kun y interceptii kun x interceptii asirraa a b kan isa kana a dhaan yoo bakka buustan kan isa kana b tiin bakka buustu. Kanaaf y interceptii kanaa gaafa barbaadan meeqa argattu? 0,5 argattu. X interceptii isaa gaafa barbaadan meeqa argattu? 10,0 argattu. B dhaaf gaafa y interceptii barbaadan 0,10 argattu. Y interceptii isaa gaafa barbaadan meeqa argattu? 10/3,0 argattu. Kana irratti hundooftaniitu maal barbaaddu tuftanii giraafii kaastu giraafii irraa vertexii barbaaddu vertexii erga barbaadanii vertexii argattanii booddee bakka inni itti maaksimaayizii fi minimaayizii ta'u argattu. Bakka inni itti minimaayizii ta'u sanatti immoo gatii y fi gatiin x keessanii kan z keessan kana minimaayizii godhee maal ta'anii gatii x keessaniif gatii y isinni barbaada isiniin jedhe kana ta'a jechuudha. Salphaadhaa kitaaba keessan irra egzaampilii hojjetamee jirudha waan ta'eef haala kanaan soolvii gochuu dandeessu jechuudha. Barnooti keenya irraa kana fakkaata ture. Paartii itti aanuun immoo maal wajjin ilaalla? Appilikeeshinii isaa wajjin ilaallee isatti aanu immoo qormaata intiransii kan soolvii godhuu ta'a jechuudha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Thank you.